yeroo baay'ee namni keenya gaafa si faana deemu, gaafa si jala deemu, gaafa jabaadhu siin jedhu miidhamaa jiraachuu keessa hin hubatanuu jechuudha. Sibiila wayirraa ejjatee sibiilli miila isa waraanee jarri sun yeroo sanatti manni fuudhee deemaa jiru sana ilaalan malee miidhame akkas ta'e hin hubanne namni isaaf beeke hin jiru jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo shama harka fuunee akkam jirtu baga jiraattan isinii jecha har'a viidiyoo harkaan barbaachiftu viidiyoo nama fayyaddi jedhee yaadu akkasuma viidiyoo na ajaa'ibdee ofiillee ilaalee namni biroollee ilaaluu qaba akkasuma ilaaluu qofa miti tarii viidiyoo kanarra dhaabbadhee waan irraa hubadhe nama hubachiise nama fayyada jedheetan viidiyoo kana qabbee dhufe viidiyoo dheertuu miti ilaaluu nuffin yookaan dheeraadha jettee hin baqatini viidiyoo daqiiqaa tokkooti mee viidiyoo sana laallee sanbooda isinillee waan irraa hubattu jedhee yaada ammoo waan irraa hubadhe irraa isin hubachiisa na hordofaa viidiyoo kana haa daawwannu. Viidiyoon kana fakkaatti akka taate namichi hoogganaa wayii ture. Hoogganaa ture jarri kaan isa faana deemu inni akka leenjisaatis dura bu'aadha. Waan inni godhatan jechuudha. Kana ni beektan namni leenjisu tokko keessaayyuu waraana faana namni leenjisu yeroo dura bu'ee waan inni sun godhatu warri isa boodaallee warri isa hordofullee godhata jechuudha. Kanarraa maal hubannaa haaluma yeroo amma keessa jiru laallee gaafa namni tokko nuti yoo dura bu'aa taanee jiraannes miidiyaan isa ta'u beekumsaan isa ta'u hoggansaan isa ta'u wama fedheen ta'u gaafa dura bu'aa taanee deemnu namoonni nu faana deeman kun namoonni nu ilaalanii deeman kun namoonni waan nuti goone ilaalanii godhan kun gaafa nuti dhannee dogongora tokko goonee yookaan miidhamnee yookaan rakkoon tokko nu mudatee nu hubataa jiru moo nu hubataa hin jiranu isa jedhudha. Maaliif yeroo baay'ee namni nama isa hordofuu qaba nama hoogganuu qaba gaafa si jala deeman atummaan fakkeenyaaf waan tokko hojjedhu yookaan waan tokko barsiisi yookaan immoo miidiyaa kana waan tokko barreessi waan tokko maxxansi hawaasi si jala deemu kun namoonni si hordofan namoonni si jala deeman kun hagam si hubataa jiran hagam waan ati gootu kana keessatti waan ati akkatti deemaa jirtu kana keessatti waan si rakkisaa jiran kana keessatti si hubataa jiran. Amma viidiyoon kun namichi osoo jala fuudhee deemu leenjisaadha waan inni godhatu osoo jala leenjisuuf osoo jala hoogganaa jiru miila isaa ol fuudhee yeroo gad deebisutti sibiila wayirraa ejjatee sibiilli miila isa waraanee miila isaa keessa ol seene jechuudha. Yeroo keessa seenuu dhaabbate iyyee kurrifate. Jarri kun miila ol fuudhanii akkuma isaa gad deebisanii inni nu leenjisaa jira waan inni jedhuu qabna. Inni hoogganaa keenya dura bu'aa keenya jedhanii akkuma isaa sanatti iyyan. Hiyyee ka'e luka isaa achi ol fudhatee luka isaa ol caffatee iyyee kurrifate ammallee zooruu deebi'a. Waa manni godhate godhata. Kana jechuun jarri sun yeroo sanatti manni fuudhee deemaa jiru sana ilaalan malee namni kun leenjisuma akka nuti leenjisaa jirutu yookaan deemsumata akkasii fi miidhame akkas ta'e hin hubanne namni isaaf beeke hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya gaafa si faana deemu, gaafa si jala deemu, gaafa jabaadhu siin jedhu miidhamaa jiraachuu kee, dogongoraa jiraachuu kee, adeemsi sun sirrii dhabuu kee yookaan miidhamaa jiraachuu kan kee siin hubatanuu jechuudha. Kanaaf namoonni si faana deeman, namoonni si jabeessan, namoonni si jalaa waa baratan, namoota si hubatan ta'uu qaba. Namoota yeroo ati rakkattes, yeroo ati dogongora keessa seentes kuni dogongora, kuni sirrii miti, haqqi kun si miidhaa. Haala kanarraa sirreeffadhu. Iddee kanatti bareeda goote, iddee kanatti gaarii hin goone jedhanii si hubatan. Yoo ati rakkattellee dafanii si qaqqaban, dafanii waan ati keessa jirtu sanallee hubatan ta'uu qaba. Malee namoota akkasumatti si jala deemanii, si jala yaa'anii jabaadhu akkasuma jedhan qofa ta'uu qabu. Keessumaayyuu yeroo deemtu hojii hojjettu keessatti deemsa deemtu keessatti namoonni hundi bareeda jirta, sirrii jirta, dhugaa qabda jechuun bu'aa siif hin qabu. Namoonni si morman illee, namoonni bakka kanatti dogongortee jirtallee, namoonni bakka kanatti illee sirreeffadhu siin jedhan jiraachuu qaban. Yoo kana namoonni akkasii si faana jiraatan dogongoruu hin dandeessu. Yoo dogongortellee ni sirreeffatta, yoo miidhamtellee namni si qaqqabaa jechuudha. Ni galaami. Kanaaf warroota si jala deeman ilaaluu qabda. Namootni kun hagam si hubatanii, hagam na hubatanii, hagam yoon dogongore na sirreeffatanii jettee namoota akkasii kana of jalatti ilaaluu qabda, of jala barbaaduu qabda. Namoonni nama jabeessanillee gaafa nama tokko jabeessinu
gaafa nama tokko duuka deemnu oduma isaa kana dhugaa jirta sirrii jirta jechaa deemuu qofa osoo hin taane qaamaanis hojjetee jennaan duuka deemnee hojii isaa barataa jiraannu barsiisaa wayii taanaan nu barsiisaa jiraannaan barumsarraa barataa jiraannu miidiyaa irratti waan tokko maxxansa taanaan waan isaa hordofnu waan tokko dubbatee jennaan dubbii isaarraa waa habarannu yeroo inni deemu bakka inni dogongora isaa sirreeffadhu jechaanii bakka inni itti miidhametti immoo miidhama isaa sana beeknee fi qaqqabnee isa bira jiraachuu qabna malee akkasumatti nuti hordofaadhuma isaa qofa taanee yeruma hunda wamanni godhe hunda sirrii jirta bareeda jirta akkuma inni jedhe sana qofa jechuun nama sana miidhuu ta'a malee nama sanaaf bu'aa hin ta'u. Kanaaf inni dura bu'aa taatee deemtus waan kanarraa waan hubattu qabda. Inni isa dura bu'aa duuka deemtus hordofaa taatee deemtus waan kanarraa waa hubattu qabda. Ani viidiyoon kun baay'ee tokko na ajaa'ibe. Keessumaayyuu yeroo ammaa kan argaa jirta. Namni tokko gaafa nam tokko jaallachuu deeggaruu jala deemuu irraa barachuu hordofuu eegalee waan inni godhu hunda akkuma isaa sana godha. Waan inni jedhu sana hunda hin fudhata. Waan inni godhu sana hunda gochisuun sirriidha jedhee itti amana. Laa ta'uu hin qabu. Ilmi namaa gaafa garii waan sirrii hojjeta, gaafa garii waan dogongoraa godha, gaafa garii waan isa miidhu godha, gaafa garii waan si miidhu godha jechuudha. Kanaaf gaafa inni miidhullee miidhamteetta jettee bira dhaabbachuu yookaan akka miidhamne godhu gaafa inni dogongorellee dogongortee jirta sirreeffadhu gaafa inni sirrii jirullee eeyyee sirrii jirta kana itti himaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Innis immoo inni hoogganaa ta'ee dura deemus nama miidhama isaa beeku nama dogongora isa sirreessu nama yoo gufatillee isa qaqqabu ta'uu qaba jechuudha malee akkasitti akka amma viidiyoo ammaa kana irratti agartan kana yoo ati miidhamte suma waliin ati rakkina keetiif iyyita inni qananiif iyyisasee si duuka iyyaa wanni kun dogongoraa wanni kun waan yeroo hamma hawaasa keenya keessatti babal'atee haalaan mul'ataa jiru. Kanaaf waan haala yerootii wajjin deemu waan yeroo ammaa kana dogongorsaa jirruu fi dogongoraa jirru wal qabata jedheetan viidiyoo kanarraa isinii dhiyeessee waan irraa barattan jedhee yaada. Mee sirriitti viidiyoo kana ilaala. Tarii waan kana caalu irraa hubachuu dandeessan, tarii waan kana caalu namallee hubachiisuu dandeessan isinis ilaala, isinis hubadhaa. Waan hubadheef waan natti mul'ate irraa isinii dhiyeessee galatoomaa. Viidiyoo biraa walitti deebina turtii gaarii.